Mana amala sirreessaa Gujii Lixaa kan magaalaa Bulee Horaatti argamutti haleellaa hidhattootaan dilbata darbe raawwatamee jedhameen miseensota humna naga kabachiistota mootummaa dabalatee yoo xiqqaate namni 5 du'e sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa ganda Gooroo Guddinaa keessa turan 500 ol ta'an miliqanii jiran. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa ganda Gooroo Guddinaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka haala quba qaban akkasitti itti himan. Guyyaa Sanbataa galgala halkanii keessa sa'aatii 7 fi daqiiqaa 10 irratti dhukaasa wayii kadhageenye nyaa'u dhukaasichi gara mana sirreessaa naannoo ganda Gooroo Guddinaa jedhama gandi inni keessa argamu. Naannoo san irratti dhukaasa wayii dhageessisaa ture isa dhageenye yennaan maal akka ta'e meentee ilaalii isaaf hin danda'u qaama waraanaa malee manuma keessa jiraannee dhageenyaa irraa dhukaasitti baay'achaa deeme. Baay'ee dhukaasi baay'een ture agasaatii reedii agasaatii 9 ture. Hidhattoota uummata baadiyyaa humna isaanii jedhamee amma kaawwaboodha biyyaamaman kan isaan kanattuu halkan seenee dhufee dhukaasaa jira waan jedhamudha dubbataa turani. Qaamni immoo eegumsarra jiru ofirraa qolachaa ture. Achiin booda warra hidhamaa mana sirreessa keessa jiran akka isaan du'aa banan dhageenye namni du'uu maanii jiraachuu addaan baafachuu waan hin dandeenyeef yeroo saniif nuti ba'uu mana waan gadi hin dandeenyeef gana mare dhoobaanu akkana nama ja'a akka du'e dhageenye reeffa namoota deemnee ilaalle agarree guyyaa saniif immoo kan magaalichis iddoo ture sochiin tokko dhaabbataa ture kan gara baadiyyaa babaasu. Jiraataan Gujii Lixaa kunin hidhattoonni balaa kana geessan battaluma magaalattii dhiisanii akka ba'an barumtaasaas humnoonni naga kabachiistota mootummaa magaalaa keessa baay'inaan socho'aa turuu himani. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa kaanis haala namoota haleellaa kanaan du'anii fi waan magaalaan Bulee Horaa keessa jirtu ilaalchisee akkas jedhu. Durbisee poolisiidha. Durbisee lamaan poolisiidha. Namni tokko immoo nama karaarra deemuudhaan baay'ee badaa sodaa keessa. Nagaan qabdan baay'ee sodaa keessa. Magaalaa Galiisaa hundi baay'ee sodaannee jiran sodachiisan baay'ee sodachiisan. Bulchiinsi magaalaa Bulee Horaas ta'een kun mudachuu VOA'tti mee jira. Obbo Girjaa Uraagoo ittaanaan kantiibaa magaalaa Bulee Horaa haleellaa hidhattoonni banan jedhan kanaan namoonni 5 du'u sirreeffamtoonni seeraa 500 olis hidhaadhaan miliquus dubbatanii jiran. Manni sirreessaa kun magaalaa Bulee Horaa keessatti argama. Daangaa cinaa magaalaa Bulee Horaati. Naannoo sanatti halkan keessa diinni abaaboo shaneen naannoo sanatti humna keessaaf alaan qindaa'een naannoo sanatti dhukaasa banee humna eegumsa naannoo san jiru nama 5 ajjeesanii jiru. Kanuma faana ammoo namoota mana sirreessaa keessaa warra sanaan dura shakkiiwwan garaagaraatiin namoota nama ajjeesanii namoota abaaboo shanee keessa turanii uummata garaagaraa turanii namooti murtiiwwan garaagaraa murtii waggaa dheeraa irraa murtaa'e achi keessa jiran baay'ee jiru. Gara nama 500 oli namoota achi keessa jiru san mana cabsanii mana hidhaa cabsanii namoota san halkan keessaa baasanii egaa sa'aatii 8 naannoo sanatti dhukaasa tureen akkasitti keessaa baasanii rakkoon sun akkasitti uumamee jechuudha. Obbo Girjaan warra du'e kanattis dabalataa namoonni 2 madaa'anii amma hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru jedhanii jiran. Of eeggannoon turee jira. Warri kun akkaataan sochii isaanii sochii bifa harbuutiin bifa saamichaatti waan socho'anuun kallattiiwwan moo eegumsa qaamolee nageenya mootummaa jiranullee beeku waan ta'eef yeroo adda addaatti odeeffannoowwan garaagaraa seelii garaagaraa qabu isaanis qaama odeeffannoo jechuudha. Kanaaf faana yeroo sanatti eegumsi jira. Akka jaraatee yeroon sun yeroo ayyaanaatti ture hunni jiru ramadamee jira. Hunnooti naannoo san jiran keessattuu hunni amma eegumsa naannoo mana sirreessaa jiranus naannoo sanatti hundi jira. Hundi kun adda jiru karaa biraatiin lo'anii dhokatanii halkan sa'aatii sanatti jechuudha. Dhufanii naannoo sanatti dhukaasa bananii. Kanaaf namoota xiyyeeffannaan mootummaa jira. Isaan ammoo dhokatanii karaa biraatiin miliqanii karaan beekanii karaan eegamnee dhokatanii kan seenan jechuudha. Itti aanaan kantiibaa Bulee Horaa obbo Girjaa Uraagoo warri balaa kana geesse to'annoo jala akka hin oolle himanii garuu warra mana amala sirreessaa keessaa miliqe keessaa namoonni 60 ol qaamotii seeraatti harka kennuu himanii kaanis mootummaan to'annoo jala oolchuudhaaf hordofaa jira jedhanii jiran. Sagaleen Ameerikaa odaa tarbii dubbii himaa idila addunyaa hidhattoota obbo kan mootummaan shanee jechaan shororkeessummaan farra jirraa yaada fudhachuuf yaalus haga yoonaa hin milkoofne. Ta'us kanaan dura Afgaaffii VOA duukaa taasisaniin odaa tarbii hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Wallaggaatti manneetiidhaa irratti haleellaa banuudhaan hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhan miseensota isaanii baasaniiru jechuun isaanii ni yaadatama.
Bu'uura waliigaltee humnootni Tigraay fi mootummaa federaalaa raawwataniin humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikuu jalqabuu isaanii gamtaa Afrikaatti gareen hordoffii fi mirkaneessuu beeksisuu TV'n Tigraay gabaaseera. Garee kana bakka bu'uun ka dubbatan Birgaadeer Jeneraal Piiter tarkaanfiin har'aa kun heera biyyaalessaa bakkatti deebisuuf ni gargaaraa jechuun magaalaa Maqaleetti argamuun ibsa kan kennaniiru. Gama kaaniin atleetotni dhalattoota Tigraay waraana kaaba Itoophiyaa booda yeroo jalqabaaf Tigraayitti imaluun maatii isaanii arganiiru. Atleetotni kun nagaan bu'ee maatii isaanii arguutti gammaduu dubbatan. Pireezidantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ammoo pireezidantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa jila atleetotaa kana fuutee gara Maqalee imalte gargaartuu Komishiinaraa Daraartuu Tulluu galateeffataniiru. Eeliyaas Mulugeeta. Jilli pireezidaantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa gargaartuu Komishiinaraa Daraartuu Tulluun hoogganamu atleetota dhalattoota Tigraay qabatee gara magaalaa guddoo Tigraay Maqaleetti imaleera. Jila atleetota bebbeekamoo fi leenjistoota milkaanoof keessaa qabu kun har'a ganama garasitti yeroo imalu erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee kan jalqabaa yeroo ta'u aangawoota TPLF'n simannaan taasifameeraafi. Atleetonni erga waraanni eegalee maatii isaanii ijaan hin argin sagalee isaaniis hin dhaga'in imimmaaniin maatii isaanii waliin wal arganiiru. Namoonni akka leenjisaa atleet Lattisanbat Gidee ammoo harmeesaa sababa qorichi dhibeef lubbuun dabartee ijaan arguuf hireen hin arganne. Pireezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el atleet Daraartuu Tulluu ejjennoo nagaan akka bu'u jalqabaa eegalee agarsiisaa turtee fi milkaa'ina atleetota dhalattoota Tigraayiif gumaacha gooteef galateeffataniiru. Atleetonni Tigraay bu'aa bahii hedduu keessatti cichoominni agarsiisan fakkeenya kan ta'u akka ta'es dubbataniiru. በመንፈስም በአካልም ጥንካሬ አፉራኒስ ቃማኒስ ጭመና kan qabdan ta'uun fakkeenya ta'uun mallattoo harka laachuu dhiisuus waan taataniif kabajatus ni mala. Dhalattoonni Tigraay rakkoo keessa wayita kufan dhalattoota Tigraayittis dhiyaachuun yeroo nama sodaachisutti atleet Daraartuun atleetota Tigraayiif wanti goote guddaadha. Gaafatama qabaattus warri gaafatama qaban kaan waan hojjechaa turan ni beekna. Kanaaf maqaa koo fi uummata Tigraayin akkasumas mootummaa Tigraayin ulfina guddaa galchuuf hin barbaada. Atleet Daraartuu Tulluu gamasheen atleetonni Tigraay maatiin isaanii waraana keessa osoo jiranii milkaa'inni argatan maatii osoo hin argin gammachuu guutuu akka hin taanee fi qormaata guddoo keessa darbuu isaanii kaasteetti. Nageenyi amma argame akka itti fufu sochiin gara idileetti deebi'us akka hin gufanne waamicha gooteetti. Atleet Daraartuun sochii atleetiksii naannoo Tigraay keessatti gufate bayyanachiisuuf Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa irraa gumaacha birrii miliyoona 2 kenniteetti. Atleetonni Tigraay beekamoon akka Goyitatoom Gabrasillaasee fi Lattisanbat Gidee nagaan bu'ee maatii isaanii arguu isaanitti gammachuutti dhaga'ame televezyiinii Tigraayitti himaniiru. Indastiriin tirgaa yookaan qumaaraa ispoortii addunyaa irratti waggoota 10 darban keessatti saffisa ajaa'ibaan guddachaa jirudha. Bara 2013 tirgaan kaampaaniiwwan onlaayinii dalaganii fi kanneen al-idilee jedhamaniin raawwatamu waggaatti biliyoona 700 haga tiriliyoona 1 ta'a jedhamee tilmaamama ture. Amma biyyoota guddachaa jiran keessattis indastirii saffisa guddaan guddachaa jirudha. Itoophiyaa keessa saappiiwwan tirgaa dhiyeenya galan qalbii dargaggootaa hawwatanii jiru. Gabaasa keenya har'aan dargaggoonni Kaameruun tirgaan araada itti ta'e sadarkaa nyaatarra isa filatan irra ga'uu isinitti himna. Firaa'ol Balaayitu qopheesse. Dargaggoonni hundi kanaan jiran utuu namni wayii qumaara dhaabinaan jedhee qarshii argachuuf maal akkan godhu hin beeku. Haalli an keessa jiru cimaadha. Barataa Piroomisiyonsii dargaggoota Kaameruun jaalala kubbaa miilaa qabanii fi bu'aa argachuuf jecha qarshii qabsiisan keessaa tokkodha. Sababa kanaanis sochiin qumaaraa biyyattiitti haalaan dabalaa deemeera. Sochiin qumaaraa kun taphni kubbaa miilaa waancaa addunyaa yeroo jiraatutti baay'ee dabalaa deema. Ta'us Kaameruun keessatti qumaarri bara 2009 irraa eegalee hedduu dabalaa wanta dhufedha. Gaazexessaa Joosef Imvoondoon waggaa 10 oliif qumaara kubbaa miilaa taphachaa tureera. Qumaara kana keessa kan gale salphaatti akka ta'e hima. Yeroo baay'ee kan dhaga'amu waa'ee namoota seeraan alaa namoota daddabarsanidha. Garuu namoonni seeraan ala loon daddabarsaniis ni jiru. Re'oota Affaar irraa karaa Jibuutiin hanga Saawudiitti, naannoo Somaaliirraa ammoo karaa Somaaliyaatiin hanga baha giddu galeessaatti daddabarsu. Yeroo tokko tokkos dallaalonni marga barbaacha fakkeessanii loon oofuun daangaa biraan ga'u.
Achiinis waliin daangaa qaxxaamuruun kanneen isaan eeganitti dabarsanii kennu. Re'oonni kan Jibuutii, hoolonni kan Somaaliyaa akkasumas sangaan kan Sudaan jedhamu.